baloo bareedaa fi angaratti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhachuu beeksise. Wallagga Bahaa baloo bareedaa fi angaritti humna furgaatu waraana bilisummaa Oromoo humna addaa naannoo Beenishaangul Gumuz irratti tarkaanfii fudhateen hedduu ajjeesee garii madeessuun konkolaataa sirii F2 fi meeshaa hedduu irraa booji'uu beeksisee jira. Tarkaanfii kanatti kan rifate mootummaan waraana Oraalii 8 paatroolii lamaan magaalaa Amboo keessa qaxxaamuruun gara lixa Oromiyaatti ergaa jiraachuun beekamee jira. Odeessuma waraana bilisummaa Oromootiin waraanni bilisummaa Oromoo Salaalee fi Adaa Bargaatti waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhachaa jiraachuu beeksise. Salaalee aanaa warra Jaarsoo magaalaa Hosee keessatti har'a fulbaana 14/2021 lafa barii jala waraanni bilisummaa Oromoo Onichaa waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Tarkaanfii kanaan waraana mootummaa irraa loltoonni hedduun ajjeefamuun reeffaa fi madoo gara Salaaleetti fe'amaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo Onichaa ifoomsee jira. Oduma wal fakkaatuun godina lixaa Shawaa aanaa Adaa Bargaatti ganama kana irraa eegalee waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhachaa jiraachuu beeksisee jira. Odeessa guutuu akkuma arganneen isin biraan geenya. Saasiggaatti waajjirri aadaa fi turizimii mooraa waraanaa ta'uufi Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaa kan torbee darbe keessa lola waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaan keessatti gaggeeffamee ture waajjirri aadaa fi turizimii mooraa waraanaa akka ta'utti tolfamaa jira jedhame. Akka gabaasa arganne kanaatti waajjirri aadaa fi turizimii aanaa Saasiggaa kaampii waraanaa akka ta'u murtaa'ee jira. Sababuma kanaan guyyaa har'aa koshoroo fi meeshaa barbaachisu konkolaataa Isuzu fi sirii F'n achi keessa kuusanii jiru kan jedhu gabaasichi poolisoonni idilee kan aanaa kanaa akka waraana kana irratti hirmaatan dirqamni itti laatamee jira jedhame. Poolisoonni kunneen lola gaggeeffamu kana irraa qooda fudhachuu yoo baatan akka hidhaman koomaand poostiidhaan ajajamanii jiru jedhan. Aanaa kana guutummaa isaa to'achuu kan ibse waraanni bilisummaa Oromoo torban darbe keessa lola gaggeeffameen akka ta'e yaada laataniin hubachiisan. Magaalaalee aanaa kanaa jala jiran guutumaa guututti harka obbo jala galus suur sagaleen qindeessuun gabaafamaa ture.